Warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan garee Oromoo IT WhatsApp irra jirtan viidiyoon kun addatti isiniif ergama. Fakkeenyaaf moobaayilii tokko yookaan immoo Samsungii tokko haa ta'u moobaayila biraattis haa ta'u formaata godhaniiti yogguu formaata godhan mallattoo Google akkaawuntii tana fida hin banamu jechuudha. Khitarnabi hanga booksiidhaan bantu yookaan immoo sistema gartee FRP yookaan immoo Google akkaawuntii irraa hayxutti moobaayilii hon hin banamu jechuudha. Nama hedduutu kana rakkate maaliif karaan agartee formaata itti godhan karaa kalaxaa waan ta'eef jechuudha. Akka hogguu formaata gootan nagayaan isin banamu maal godhuu qabdan duraan dursee seetingii seentan moobaayilii keessan osoo formaatan taane duratti formaata akkaataan itti godhan akkuma ammaa duratti isin agarsiisee jechuudha. Hoombatan fakkeenyaaf hoombatan hogguu jaan tana ta sagalee idaatu ifi ta dhaamsitu tana sadeen kana hogguu waliin qaban formaata tahaa jechuudha. Hogguu formaata tahee booda sistema kana nama gaafata. Sistema gartee Google akkaawuntii kana naqisin ja'a. Akka Google akkaawuntii kana sin gaafanne wanni godhuu qabdu maali? Gabaabdumatti dura osoo formaatan goone seetingii seenta. Hogguu seetingii seente ol butta maal godhuu qabda? Akkaawunti khajoo kana keessa dhufta. Sanbooda Google khajoo kana dhufta. Hogguu Google kana dhufte moor kana joo kana dhoyta. Lakki akkaawuntii irratti dhoyta. Gmail irratti hogguu dhoyte akkanatti deeteelii guutuu sii banaa jechuudha. Hogguu deeteelii guutuu sii bane moor kana dhoyteeti remove account goota. Sanbooda remove itti deebifta. Remove itti deebifnaan haqame jechuudha. Asirra mareefoo Google jaa haqame. Sanbooda maal goota jechuudha? Moobaayila keessa deebifteetuma dhaamsite hogguu dhaamsite booda akka gartee formaata itti godhan sanitti ta sagalee idaatu ta dhaamsitu tanaa fi hoombatanii kana sadeen waliin qaqqabdee hogguu waliin qaqqabde sistema formaataa sii fidaa jechuudha. Sistema Androidii ha formaataa sii fida. Hogguu formaata gootee booda osoo gartee rakkoo takka hin qabaatini moobaayilii san sii dalagaa Google akkaawuntii tanaas sin gaafatu jechuudha. Google akkaawuntii tana sin gaafatu hogguu formaata gootee booda. Garuu osoo Google akkaawuntiin seetingii keessa jiru yookaan immoo iimeelii osoo seetingii keessa jiru yoo formaata goote khitarna bilaal asitti si jala galtee gosa moobaayilii san hin banamuu jechuudha. Inshallah gaasirra qulqulluudhaan fakkaata yoo gartee waan gaafatan qabaatan kallattiidhaan gartee guruup irra nagaafachuu dandeessanii. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.